السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو دور دفتوتا ميديا فجر الإسلام هندي كيسانو نغان كينيا بكو مجرتني تيسنا دكبو سنين جچا هرالي وديو تربان كنا كباني ولت ديبين اجرام وديو تربان كنا اكا اتيانو تكن كندا يوتو در درسون متوتي وديو سني كان سني همتانام توقو فارتي جار سبيا في حيو بيا كنتان شيخ عبد القادر طرفا اسلام ما كيستي كتانا نو لغبا كيستي مدنو قدا كان رتي مدتن jaarsa biyyaas kan ta'an turaan gaafa mootummoota dabran keessatti rakkoo gurguddaa mudachaa turre jechuudhaan karaa miidiyaa Fajrul Islaamii yaada isaanii dabarsanii itti aansuudhaan sirni hundeeffama dhaabbata garee shahaadaa Qaaqimmee 4 bara 2017 bakka ustaazonnii fi hooggantoonni musliimaa argamanitti magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Afurii kaaffee keepuutti haala owaateen gaggeeffamaa ooleera akka itti aanutti qindaa'e. Sudan Sheikhni kabajaa fi jaalala Sheikh Abdul Qadir Tarfaa yookaan jaarsa biyyaa jechuudhaan kan beekaman islaamummaadhaaf jecha bara 1991 fi san duras mudannoo jajjabaa fi haala yaaddessaa irra turre jirra garuu amma keessaa baanee waan jajjabaa arguu keenyaaf alhamdulillah jedhan amma isinitti salaammatu sheeka keessan yookaan jaarsa biyyaatii wajjin turtii gaarii seenaa isaanii kita sirriitiin irraa haa dhaggeeffannu gorsa guddaas irraa haa barannu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بودي كنا أني مكانكو شاب القادر ترفان جرما تيسون كمو كند جانو غوري أرانو مكم باغونا ولا كبهاتي توري ميديا فجر الإسلام كنا وأرجان سيفتني إذا فيهم كيسنيف جبتوني ميديا كنا انتلتهم من سنين جرا. Egaa isinillee asirrattiin argamuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jecha mee bifa kamiin haala kamtu isin mudatee zamanni sun gaa zamana hedduu nama yaachisaadha mee isin maaltu isin mudatee mudannoo akkamii qabdan bifa kamiin diiniin Wallagga Bahaa keessatti deemaa ture kan jedhurraa ibsanuu kennaa isiniin jenna. Dhugaa akkuma beekamu aanaan keenya naannoo Bahaa keessa yeroo miigaa jechuudha barnoota turre fiqee gabaachaa turre yeroo sana keessa biyyatti yeroo bal'oo bara 1991 naannoo sanadha maziin jumaa tokko illee hin jiru maziin jumaa hin jiru ganda keenya sana keessa jechuudha utuma jennu gaafa maziila jumaa kun injiru sanuma akkanumatti qanii tuudhumaanii itti bahee guyyaa sanbataa kana akkuma du'aayii kana kaka'ata malee namni sanuma hawaasa wajjiniin dhandhee guyyuma sanbataa sana hudhannee kaanee sanuma jumaatti qayyarree jumaata wajjin salaannuu jumaa sanaanii jennuu toohini dubbatamuutti ka'ee waa'een toohidaa kun addaan kukkutee walitti namaan jechuudha utuma jejjennu amantaa sana keessatti mootummaan darbe mootummaan wayyaanee jedhamu kun harka keessa naqatee hawaasa walitti naqee jechuudha juma'aan kun walii gadi ciccitee wal babbaqachiisanii jechuudha jarri sun bakka itti ganda sana keessatti tuulat koofneetii bakka itti juma'anii sagadanii badaa hin jiru yoo asitti sagannee achis ka'anuu hin jedhu achis nurratti cufu achi illee seera sannee bansiifna aliin banamaa alii hin cufamaa nurratti cufu rakkoo akkasiitiin hawaasa musliimaa tooyidaa dhibee guddaadhaan utuu jiru yoo nama lama ta'a sadii ta'an walgahii tokko godhanii jedhan achumaan sababa sanaa hin qabamaa hidhamaa sanbata qotte jedhu maal akkasiiti jedhu waan adda addaatiin utuu akka ittiin cannaqamaa turame jechuudha waan amma jiru musliimii jechuudha utuu akka jennu yeroo har'aa kana bal'aa isaayyuu yaadannoodhaan gaafa rabbiin dubbachiise dubbanna xiqqoomirraa tuquuf jedhame haa ta'u malee baay'ee rakkoon bal'aan ka'ee ture har'ammoo ifa kana argannee ifa
miidiyaadhaan haasa'amu jammaruun kun shukrii rabbiitii faaruu rabbiitii alhamdulillahi jecha namoonni jechuudha sagalee kokoon dhageessan jecha rabbii guddaa wallaahu mutimmu nuurihi walau kariha alkaafiruun jechuu kan nu qabattanii akkanuuf jajjabaattan akkanuuf jajjabeessan miidiyaa keenya kana akkanuuf jajjabaattan ibsiniin jedha rakkoon adda addaa hidhaan adda addaa tureera rabbiin keenya nurra dabarseera yoonaan immoo nu bahee nu agarsiisee ifa kana nu agarsiiseera akka jammarame kanatti jechuudha akka fiixaan bahee miidiyaa gurguddaan nu ta'ee biyyi keenya wal bahee waanuma jiru irra jiru waanuma keessa jiru waanuma keessa darbe akkas dubbatee jechuun akkatti caalaa nu deemu akka nu jabeessitan hawaasni nu dhageessan immoo akka miidiyaa kana bukkee dhaabattan qabeenyaan illee maaliin illee jechuudha yaadaan illee jechuudha ulamaa'onni akkatti jabaattanii baay'ee rakkoo ta'ee ture rakkoo sana ilaalanii rakkoo kanaan kunoo dhaggeessanii warri dhageessan ulamaan tokko yoo biyya keessa qubate jalatti qotanii akka inni taa'een qaraasima godhamaa ture ulamaa qubate godaansisaa turame rakkoo akkaataa jaritti ilmi rabbii hin diriirsine godhamaa turame kana keessa rabbiin baasee akka inni kunoo dubbannee as teenyee finfinneetti dhaga'amu as teenyee lixatti dhaga'amu bahatti dhaga'amu akkatti dubbadhaan hin jedhe rabbiin kan lama taanee sadii taanee karaa dubbannu dhabnee rabbiin dubbadhaan hin jedhe diinii isaa kana akkuma nama musliin jedhe wallaahu mutimmu nuurihi rabbiin fasaa hin muttata akkuma jedhame rabbiin jedhe akkuma kana godhee rabbiin nu agarsiisaa jira kun ni'imaadha ni'imaa kana immoo ashakkarru afarfame rabbii keenya waliin haa dubbannu tokko haa taanu isiniin jecha warreen hojjetteen miidiyaa kana immoo akka nama tokko qaama tokkotti walii galteedhaan akka nu hojjettanii akkamas immoo gaaffii jarri kun rakkatan immoo rakkina warra hojjettoota miidiyaa kanaa immoo akka deebifnu waliin akka gargaarru akka bukkee dhaabbannu anaraa jechaa jechuudha kanaan iyyuu haasaa fuudhuu malee haasaan koo jechuudha yaadannoo qabatee jira akka aniititti dubbanne malee baay'eetu jira inshaallah gaafa bal'ina gaafa jechuudha gaafa nuurratti dubbadhaa jedheen malee yookiin inni jiraachise jecheen nu bahe hin dubbanna rabbiin immoo kunoo kana fidee nu agarsiise tabba duubatti illee waa'ee diinii islaamaa mari'atameera tabba duubatti inni mari'ate sanillee hidhameera rakkateera jechuudha biyya keenya keessatti dhokatee jechuudha inni halkan mari'ate illee itti hidhameera jechuudha subhaanallah kanaaf iyyuu waan kanaa dhagaa kan gurri keessan dhagaye kan immoo kichaa dhagaa kunoo caafii kanaaf immoo argitanii dhageessanii turtani kan arges baay'eetu jira kanaaf inshaallah kana ilaallee haa shakkaru rabbiin miidiyaa kanatti haa gammannu bareechinii jechuudha qalbiidhaan illee qabeenyaan illee bukkee haa dhaabbannu ijoollee kan guddiftellee rabbi isaan haa guddisu beekumsa kanaa ol rabbi isaanii haa kennu jecha du'aadhaan illee bukkee haa dhaabbannu maaliin yaadaan illee bukkee haa dhaabbannu haa tikfannu haa eeggannu qabeenyaa keenya kanaa jechuudha qabeenya musliimaa hundaati jechuudha maasha Allah gamnu gamannu tokkuma waan ta'eef miidiyaan keenya kun kan keenya qabeenya keenya ijoolleen kunis immoo qabeenya keenya akka itti haa guddifannu isiniin jedha assalaamu alaikum warahmatullahi itti aansuudhaan namni dhaamsiisaan dhaammatan haa ta'u rakkoo kana keessa haa dabarrus malee garuu har'as naannoo garaagaraa keessatti lakkoofsaan xiqqaachuu irraa kan kaase masjiida ijaarrachuuf yeroo lafaa kaan gargaarsa hawaasa biraarraa dhabuu irraa kan ka'e akkasuma biyyi qubaa isaan qabaachuu dhabuu irraa kan ka'e masjiidni kee karaatee hafuu jira akkasumas qorqorroon bitame mana keessatti hafuu jira inni kaan muka bitatee mana keessatti hafuu jira kanaaf hawaasni muslimaa naannoo garaagaraa irratti argamtan akkuma naannoo biraa irrattu miiliyeenaan ijaartanii nu argisiisuu jirtanitti akka wallaggas qubanuu qabaattan jedhanii dhaamsa isaanii dabarfatu. amma gara oduutti aanutti yoo ceenu garee shahaadaa jechuudhaan kanaan dura karaa miidiyaa hawaasummaatiin ummata gara diinii islaamaatti waamaa ture guyyaa har'aa ifatti hundeeffameera.
gareen kun akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2015 gama miidiyaa hawaasummaatiin sochii akka eegales himameera. Yeroo jalqabaatiif yoo hundaa'utti maqaan isaa garee shahaadaa osoo hin taane markaza isaa jechuudhaan beekama. Sababni hundeeffama garee kanaa ammoo ijoollee shamarran biyyoota alaa irraa amantii muslimaa fudhatanii gara biyyaatti deebi'an keessa tursiisuudhaaf akka ta'e hooggantoonni garee shahaadaa himaniiru. Kaayyoon garee kanaa gara fuulduraatti miidiyaa guddaa hundeessuun daawaa babal'isuu fi magaalaa fi baadiyyaa keessa deemee barsiisuu ta'uu ragaa ba'aniiru. Yoo rabbi jedhe fuulduratti ammoo dhaabbata kanaaf makiinota uf danda'u ka da'awaa irra adeeman ni binna. Miidiyaa isaaf ta'u guutu yoo rabbi insha Allah ta'ala ni banna. Miidiyaa sadarkaa muslimaadha eeggate muslim da'awaa eeggate ni banna biiznillah tabaaraka wa ta'ala. Yoo rabbi jedhe biiznillah namoota asi daa'ii muslimaatii miti isaan keessaa islaamummaa qabsiifne paasteroota fi raajota isaanii islaamummaa qabsiifne leenjifne isaanuma du'aata gooneetiin gaggeessina. Kaayyoon keenya kanaadha. Garuu beeran geenya sidan jalqabne rabbiin itti nu hafuufsiisu nullee haa waffaqu. Dalagaa keenya kee ikhlaasa makaa isiniin jedha. Hundi keessanuu galatooma isiniin jedha. Kan hangammaatti isinii wajjin ture miidiyaa Fajrul Islaamiidha. Miidiyaan Fajrul Islaam karaa yuutuubii akkasumas tiiktaakii akkasuma telegiraamii kanneen kana fakkaataniin isin bira ga'u jirudha. Hawaasa muslimaa lagaaf gaara ce'ee sagalee kan isiniif ta'uudha. Miidiyaa keessanii wajjin turtii gaarii isiniin jennaan nagaa keessa nuuf jiraadha.